Ittiyaanne. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Ittiyaanne. Harka fuune ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya dhaggeeffattoota qophii Ittiyaanne. Egaan akkuma beekamu torbaniin Ittiyaanneen dhangaalee adda addaa dhimmoota aadaa, afaan, duudhaalee hawaasaa fi kan kana fakkaatan isin biraan gahaa turuunsaa ni yaadatama. Egaan har'as immoo qophii tokko qabna. Qophiin keenya maali yoo jettan hamma xumura qophii keenyaatti yoo nu waliin turtan waan hedduu irraa dhamdhamtu irraa barattu jennee abdanna. Egaan qophii kana keessummeessuun isin faana kan turanii Guutaa Dirbabaatu. Egaan har'a sirboota durii akkasuma sirboota yeroo dhiyoo as ba'an isin affeerraa turtiin isin faana taasisaa. Amma sirba tokko dhageenyee walitti Amaya waleko
dallansiisa. Jaalii yaa jaalii dhiyyee ala nuu laali. Jaalii yaa jaalii dhiyyee ala nuu laali. Yaa jaalee yaa jaalee yaa jaalee yaa jaalee shawaa keessa bakki raadiyoon bariinsaa keenya gaaratti dhaame halkan kootu guntu taana koobi akkas taanaan dhachiisa garaan. Shawaa keessa bakki raadiyoon bariinsaa keenya gaaratti dhaame halkan kootu guntu taana koobi akkas taanaan dhachiisa garaan. Akkas taanaan dhachiisa garaan. Akkas taanaan dhachiisa garaan. Akkas taanaan dhachiisa garaan. Ashashaatu yaanta labbaa lafa qorrammaate maaltu kophaa rafa. Ashashaatu yaanta labbaa lafa qorrammaate maaltu kophaa rafa. Ammayyaa waleemoo namni shaggar bahee ammayyaa waleemoo gurguratee gala. Ammayyaa waleemoo mariina suuqadhu. Ammayyaa waleemoo tuuta kee jala. Jaalii yaa jaalii dhiyyee ala nuu laali. Jaalii yaa jaalii dhiyyee ala nuu laali. Jaalii yaa jaalii dhiyyee ala nuu laali. Yaa jaalee yaa jaalee yaa jaalee yaa jaalee shawaa keessa bakki raadiyoon bariinsaa keenya gaaratti dhaame halkan kootu guntu taana koobi akkas taanaan dhachiisa garaan. Shawaa keessa bakki raadiyoon bariinsaa keenya gaaratti dhaame halkan kootu guntu taana koobi akkas taanaan dhachiisa garaan. 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 Waa'ee gadaa yookaanis immoo gadaa akkuma mata duree tokkotti kitaaba keessatti barame malee muummee ta'ee yookaanis immoo of danda'ee bifa dipaartimentiitiin kennamee barsiifama kan jedhu quba hin qabnu turre. Wanti bakka irratti dhaga'amuu fi wanti gaafas dhufamee baratamu garaagaraa. Dura jalqabaa waa'ee gadaa akkanitti hubadhee jiru amantaa wajjin waan wal qabate wayii natti fakkaata. Amma akka dipaartimentii kanaatitti mattuu akka mattuu gibbiititti jechuudha. Hanqinni jiraatu hanqinni ni jira maaliifin barattoonni kun illeetu baratanii jiranii otoo isaan jiranii akkasuma kan muummicha ilaallan illee fakkeenyaaf barsiisaa Ingiliffaa barsiisaa keemistirii baayoloojii fa'iin kan inni kennamaa jiru hin jiraachuudha. Sadarkaa yuunivarsiitiittis barattoonni keenya barattoota qabxiidhaan fooyya'oo ta'an hedduu baasnee eebbisiisnee gara hojiitti kan bobba'anidha jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya har'a immoo dhimma muummee gadaa irratti xiyyeeffachuudhaan waan qopheeffanne qabna. Qophii keenya har'aatiin barsiisota barattoota eebbifamanii amma immoo barsiisota ta'anii bakkeewwan garaagaraa jiran akkasumas immoo barattoota muummee gadaa keessatti barachaa jiran kan eebbifamuuf jedhan jechuudha. Akkasumallee barattoota immoo muummee gadaa dhufuudhaaf karoorfatanii jiran yookiin immoo bara dhufu muummee kana galuudhaaf kanneen galmaa'uuf karoorfatanii jiran jechuudha. Akkasumallee muummee gadaa seenuudhaaf hubannoo kan hin qabne yookiin immoo muummee kana waa'ee gadaa barachuudhaaf fedha qabu garuu gadaan maal akka ta'e yuunivarsiitiidhuma mattuu keessayyuu gadaan jiraachuusaa kan hin beekneef hubannoo ni ta'a jennee kan yaadnu miira yaada hirmaattota keenyaa isiniif hin qooda. Amma dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Maruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lafka maluu. Maqaan koo barsiisaa Lammii Solomoon jedhama.
muummee gadaatiin mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii Mattuu irraa bara 2016 ji'a kurnaffaa keessa eebbifamnee galanni waaqayyoof ta'u bara 2017 hojii eegalee naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Maadaroo yookaan Ayyarteenaa maqaan Ayyarteenaa jedhamuun beekamu mana barumsaa guutaffaatti barsiisaa gadaa ta'uudhaan yeroo kana hojii irratti argama. Galatoomna. Dhugaa dubbachuu fi muummee gadaa seenuudhaaf jalqaba akkuma yuunivarsiitii Mattuu seenneen waa'ee gadaa yookaan immoo gadaa akkuma mata duree tokkotti kitaaba keessatti barannee malee muummee ta'ee yookaan immoo of danda'ee bifa dipaartimentiitiin kennamee barsiifama kan jedhu quba hin qabnu turre. Haa ta'u garuu carroomnee muummeen gadaa barana yuunivarsiitii Mattuutti hin banama jedhamnaan gammachuudhaan muummee sana guutnee tokkoffaa irratti guutnee dipaartimentii yeroo filanne guutnee argannee sana booddee barnoota gadaa barachuu eegalle jechuudha. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lakka maluu. Maqaan koo Leeqaa Daggafaan jedhama. Kanan eebbifamee eebbisumaa muummee irraa eebbifamee muummee gadaa fi qorannoo beekumsa ta'ee yuunivarsiitii Mattuu irraa. Egaa akkuma beekamu akka lakkoofsa biyya keenyaatti 2017 digirii jalqabaatiin gadaa qorannoo beekumsa ta'ee yuunivarsiitii Mattuu irraa eebbifamuun koo beekamaadha. Haa ta'u 2018 kana hojii Filmaatti bobba'ee kanaan barsiisaa jira jechuudha. Manneen barumsaa Shawaa Kibba Lixaa jalaa aanaa Gaa'oo aanaa jedhamu akkasuma mana barumsaa hiikaa kan jedhamu barsiisaa. Egaa akkuma beekamu sirnoonni darbanii haalli sirna bulchiinsa biyya keenya ture ulfaataa ture. Haa ta'u akkasuma uummanni Oromoo kun sirna guddaa kana ofii isaatii kana qabee hidhatanii ittiin wal gaggeessaa ture ittiin jiraata jireenya isaa gaggeessaa ture. Haa ta'u sirnoonni kun dhiibbaa garaagaraa kana irraan gahuudhaan akka sirni kun sarbamuu fi akkasuma dhiibbaan garaagaraa irra gahu gochaa turan. Haa ta'uti yeroo dhiyoo asitti kan amma manneen barnootaa haa ta'u dhaabbileen barnoota olaanoo akkasuma mootummoonni amma yeroo ammaa aangoo irra jiran akkasuma biyya gaggeessaa jiran dhiibbaa isaanii godhanii akkasuma dhiibbaa beeksisanii Oromoo godhanii sirni gadaa kun amma ta'e caasuu isaa lafa qabataa jira. Isa kana fi yaanis kan yaa'u kan muummee kana seenee dhimma gadaa kanaa dhimma sirna guddaa kanaa barachuuf yeroo barsiisuu itti wantoota taasise dhiibbaa sirnoonni darban kun akkuma jiruun jedhe saba Oromoo fi akkasuma sirna isaa kanarraan gahaa ture yaa'u tarii karaa nama tokko yookaan karaa dhalataa Oromoo tokkooti wanta gochuu danda'u yookaan dhiibbaa uumuu danda'u waan jiruuf yookaan immoo jira jedheetta malee muummee sana galee muummee sana baradhee xumuree digirii jalqabaa koo seenuun baay'ee ammaa hojiirra jira jechuudha. Baruu maraa goona baruu gadaana addunyaa lakka maluu. Ani barataa Alamuu Hambisaan jedhama. Barataa gadaa muummee gadaa waggaa sadaffaadha. Barani gara filannoo gadaa kana seenee jalqaba irratti kan hin guuttadhe muummee afaan Ingiliffaa ture. Muummee afaan Ingiliffaatiin barattoota 7 qofa gatii taanee fi batta namaatii gara manaajimentii deemaa jennaan ani gara manaajimentiin deemu godhatan gadaa lammaffaa irratti guuttadheen ture waan ta'eef barnoota gadaan dhufee dhugaadha gaafan gara barnoota gadaa dura jalqaba waa'ee gadaa akkanitti hubadhee jiru amantaa wajjin waan wal qabate wayii natti fakkaata ture malee waan sirna Oromoo ganamaa wajjin waan wal qabate waan natti fakkaatuuf sababiin isaa maaliifi ga'umsa sanaan qabu. Eegan keessa lixee jedhee garuu baay'ee natti tolee barumsi natti tolee ilaalcha namootaatiif illee deebii akka laadhuuf na gargaara. Ergan barnoota kana jalqabee barnoota maalii baratte gaafa naan jedhan gadaan baradha gaafan jedhu
maal gadaati waati warra waaqeffataa wajjiniin tokko taate ka amantaa waaqeffataa galte ka amantaa inni isteenan gadaa fi amantaa wanti walitti fidee hin jiru gadaan kan Oromooti amantaan immoo kan dhuunfaati jedheen deebiitti ilaachuuf danda'een jira. Maruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lafka maluu. Maqaan koo Mayuubaa Abdullaa Kimiyyaasiin jedhama. Muummee gadaa barattuu waggaa sadaffaadha. Bara 2017 muummee gadaa kanatti makamuu danda'eera. Anis akkan itti makamuu danda'ee jalqaba irratti fedhiin koo Departmentii Computer Science wal qabatu Informational System kan jedhamu ture kanan barbaadu jechuudha fedhiin koo. Garuu Departmentiin suni Timirti Ministeeriidhaan Soshaalii irraa gara Naachuraalitti himuuf gadi ta'ee fi sababa kanaatiif gadaa kana dhufee galmaa'eera jechuudha. Namni na fidee waan garaagaraa osoo hin taane fedhuma kootiin dhufee galmaa'ee gara muummee kanaatti dabalamee jira jechuudha. Kanumarraa kan ka'e haalli barbaadeema fedhii kootiin dhufee galmaa'ee jechuudha. Wantaan karaa biraa argee rakkinni jiru wanti hundiyyuu akkuma jirutti ta'e wanti bakka irratti dhaga'amuu fi wanti gaafas dhufamee baratamu garaagara. Maaliif yoo jettanii namni gaafa gadaa isiniin jedhanu gadaan baradha jedhanu karaa maatiitiin ta'uu danda'a, karaa hiriyyaatiin ta'uu danda'a, karaa adda addaatiin akka amantiitiin wal qabsiisee gatii yaaduuf achitti koo yoo amantii qaalluu dhaqani malee barachuu hin danda'amu, amantii keessa isin qayyarsiisuu danda'u namni jedha jechuudha. Hawaasni nu keessa jirru waanuma jirudha jechuudha reyaalitii jiru. Garuu gaafa nas dhufu jechuudha akka doormiitti illee yeroo ijoolleedhaan walitti bu'uu dandeenyu jira jechuudha. Gaafa ijoolleen nu qeeqanu amantii marra ta'anii akka nuun amantii barannutti akkasumatti gaafa qeeqanu jira jechuudha. Garuu akkasumatti gadaanii jireenyaadha haala ittiin bulmaataati gadaa keessa wanti hin jiru jechuudha. Wanti dipaartimentii gibbii kana keessa jiru hundisaayyuu jira. Karaa akkamiin Oromoon akka fayyaa isaa eeggachaa ture, akkamiin akka beekumsa isaa hojii isaa hojjechaa ture waan hedduu wanti akkasitti baratamu gadaa keessatti hammatee jira jechuudha. Otuu kun hundi nufini Oromoon durii fayyaa isaa eeggataa ture, gabaas walitti bitee walirraa gurguraa ture jechuudha. Waan hunda isaa baratamaa jechuudha. Amantiin isaa jira jechuudha. Garuu gadaanii amantii biraa hordofaa beekumsa isaa barachuu hin danda'ama jechuudha. Beekumsi ammaan warra barachaa jiru kun hundisaayyuu gadaa keessatti hin argama. Fayyaas ta'uu danda'a, gabaas ta'uu danda'a, waan hundumaayyuu wanti Oromoon dhabe hin jiru jechuudha. Kana barachuudha malee namni kamiyyuu gadaa gaafa barata gaafa jedhamu dhimma amantii barata osoo hin taane dhimma jireenyaa duudhaa akkaataa uummanni Oromoo jalqaba utuu teekinooloojii wanti hundi kun hin dhufin akkamiin jiraachaa ture, akkamiin iyyuu ijoollee isaa guddisaa ture, barsiisaa ture, fayyaa isaa akkamiin eegaa ture, naannoo isaa akkamiin eegaa ture, akkamiin waan hunda gaggeeffataa turedha malee akkamiin gara amantaa miti. Maaniree sabni tokko immoo afaan qabaa, aadaa qabaa, hojii qabaa, akkaataa jireenya gaafa qabaatu amantii mataa isaas hin qabaata jechuudha. Amantiin sun immoo dirqamaati kottuuti akkas dhaqii ati ortodoksii taate musliima taate hin barattu osoo hin taane sababa Oromoo taate duwwaadhaaf sababa afaan Oromoo dubbattu qofaaf waan kee barachuu kunuunfachuun dirqamadha jechuudha. Akkuma jirutti ta'e jalqaba waan anillee akkan tilmaamaa ture amma kana wanti biraan jiru hawaasuma keessa jiran keessatti gadaa gaafa baratamu jedhamu jarri wanti baay'ee jira mitiire kanarraa kan hafee akkas dhiibbaa jira. Karaa amantaa waan jedhamu sana akka siyaasaatti illee namni amma irratti malee kanaan dura namni waa'ee gadaa waa'ee afaan Oromoo waan akkasii akka siyaasaatti namni nama fudhata mitiire kan kanarraa kan hafee amma dhufee gibbii kana jirutti ijoolleen wajjin baradhaa ture warra na dura waggaa afuraffaa warra eebbifamuuf taa'aa turan gatite amma kana ammeenya jaraa waan ta'e waan hin dhaga'in qabu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu ammas yoo dhufee gara gadaa kanatti jalqabarra kana nu badhe jechuudha. Wanta sammuu koo waan hawaasni wanti hundi dhiibbaa sanarratti godhu jiramtiire gadaa gaafa baratan waa'ee maalii qaalluun maal akka ta'e Oromoon qaalluu qabaayi waan jedhamu jechuudha. Wanta nu badheera ta'e wanti nama kamiin yeroo hunda nama falmaa baay'een xaasaa jechuudha. Dormi keessattis namni isheen gadaa barattee akkana tuquu akkana qeequ tasuma nama kamiiyyuu ni mu jechuudha. Oromoon qaalluun qabu kan Oromoo maal jedhama akkamii kan jedhu waan gadaan kun ta'e wanti Oromoon ta'e waan gaaffii sammuu koo keessatti uumu sana sirriitti bareera jechuudha. Oromoon qaalluu waan biraa, Oromoo waan biraa, gadaa waan biraa, amantii waan biraa.
maal akka ta'e gadaa gaafa jedhamu namni gadaa gaafa jedhamu akka waan tokkotti fudhachuu danda'a jechuudha. Garuu gadaa kan jedhamu waan hedduuf jalatti qabata jechuudha. Waan hedduu amma dipaartimentii qoqqoodamee jiru kan hundasaa Oromoo akka gadaa kana jala jira jechuudha. Akka beekumsa qe'eetti jechuudha. Isa kana adda baasee hubadheera jechuudha. Maruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lafka maluu. Maqaan kiyya Warqeetuu Baayisaan jedhama. Dipaartimentii gadaa keessa kanan dhufe ofuma kiyyaa fedhii kiyyaan barbaadetanu jalqabaa hoteelina turizimii yookaan hospitaalitii isa jedhamu sanan filadha. Filannoon kiyya tokkoffaan isaa akka carraa ta'ee barattoonni baay'ee waan hin jirreef dipaartimentii sun nu jalaa muuf ta'e jechuudha. Sababa kanarraan kan ta'e dipaartimentii gadaa kana fedhiidhuma kiyya waan ta'eef nan dhufe akka gadaatitti gadaan hanqina tokkoyyuu hin qabu. Maaliif yoo jenne akka gadaatitti gadaan maalidha jennee gaafa hiikasaa laallu gadaan waanuma dhabeen qabu yoo jettan gadaa keessatti manaajimentii arganna, gadaa keessatti environmentalistii arganna, gadaa keessatti aadaa fi turizimii arganna, gadaa keessatti aartii arganna, gadaa keessatti wantumti gadaan dhabeen jiru maaliifin gaafa baasnu jechuudha. Gadaa keessatti seera arganna. Wanta gadaa kana jala taa'ee jiru wanta biyya alaatirraa dhufanii nuti koorsii dipaartimentii muummee adda addaatti kennan kana hundasaa gadaa jalatti arganna. Maaliifin sirna Oromoon jalqaba kalaqateedha, sirna bareedaadha, ittiin hin bulinii irratti hin hojjetamin malee gadaan hammeenya hin qabu. Gadaan baay'ee gaariidha. Gadaan aadaadha malee amantiidhaan waliin qabatu. Amantii barbaadan hordofaa gadaadhaan buluun ni danda'ama. Amantii barbaadan hordofaa gadaatti jiraachuun ni danda'ama. Maaliifin gadaan sirna jireenya waan ta'eef. Wanti gadaa jalatti hin hammatamne hin jiru. Oromoon gadaa keessaa bahee of ilaaluu hin danda'u. Maaliif yoo jettan qilleensa oksijiinii isaati jechuudha gadaan. Maaliif yoo jettan kallattiinis ta'e halkallattiidhaan sirna gadaa kanaan kan bullu jechuudha. Yootti yaadnes yootti yaadinis wanti gadaadhaan ala ta'u hin jiru. Maaliifin kanaafin gadaa waan hunda kanan jedhee jechuudha. Amma akka dipaartimentii kanaatitti mattuu akka mattuu gibbiititti jechuudha. Hanqinni jiraatu. Hanqinni ni jira. Maaliifin wantan duraan dhagees wantan dhufee taazabes waan hedduutu jira. Isa immoo akka muummeetittis ta'e akka kolleejii yookaan immoo akka gibbiititti rakkoon kun waanuma furamuu danda'uudha. Waanuma danda'amus hiikkachuu danda'a jechuudha. Garuu akka waliigalaatti gaafa yaada kana kennu namoonni dipaartimentii gadaa kana dhugumaan jaalattanii yoo dhuftan dhugumaan yoo baratanis yootti yaadanii dhufanis chaalenjiiwwan jiran kana keessan darbaa jedhanii itti amananii nan hojjedha jedhanii ofitti amananii yoo dhufan inuma hojjetamaa inumatti jiraatamaa gaafa asii ba'anis ta'e asittis rakkoon qabu. Wanti chaalenjii godhan jiraachuu danda'a. Maaliifin dhalli namaa amma lafa kanarra jirti chaalenjiin qabu jennee haasa'uu hin dandeenyu. Maaliifin successful after will become after hard working jedhama. Cimanii erga hojjetanii booda kan namni badhaadhummaa tokkotti dhufu waan ta'eef yookaan immoo kan inni milkaa'uu danda'u. Chaalenjiiwwan kana jiru kana dhadhaabannee wanta immoo hanqina jiru addatti baasnee hanqinni keenya kana sirreeffachuu qabna jettee jechuudha. Koonfiidensiidhaan sodaa tokko malee nan kufa jedhanii kufuuti sodaachuun sirrii miti. Maaliifin waan sodaatteefis hin kuftu waan sodaachuu baatteefis kufaatii sanarraa naftu. Maaliifin hin kufta tanan nama kuftaa hinuma kaatammoo deebite. Anamma amalli kiyyaa nan qeeqa waa tokko. Maaliifin hin ta'u taanaan nan qeeqa addatti nan qeeqa. Maaliifin namni kamiyyuu qeeqannaa beekana. Waan tokko sirrii hin taane taanaan achumatti sirrii miti hin jedhan nan dubbadha. Namni yaa fudhachuullee dhiisu malee. Maruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lafka maluu. Ani maqaan koo barsiisaa jireenyaa Dassaaleen jedhama. Muummee gadaatti barsiisaadha. Turtii waggoota 5 fi jechuudha naannoo bara 2013 irraa kaasee iddoo kanatti barsiisaa ta'een tajaajilaa jira. Egaa jalqabbii muummee kanaa keessatti namoonni bu'uura ta'anii muummeen kun akka jalqabuuf tattaafataa turani muummee fookiloorii fi ogbarruu Oromoo irraati. Yeroo sanaa kaasee immoo bara 2014 yeroo jalqabaa yeroo itti barsiisonni lama gara bara 2013tti barsiisonni lama muummee gadaatii fi akka iddoo kanatti afanii fi muummeen fookiloorii fi ogbarruu Oromoo namoota sana propose godhanii yookaan immoo barsiisota lama hambisanii sanarraa ka'ee haalonni walxaxoon haalonni ulfaatoon yoo turaniyyuu muummeen gadaa kun bara 2014 irra iddoo kanatti hundeeffamee yookaan of danda'ee hojii eegaleera. Yeroo kana egaa bu'aa bahii baay'eetu jira ture. Hanqinni barsiisaa ni jira, hanqinni maateriyaalii adda addaa ni jira. Sababiin isaa muummeen gadaa yookaan immoo gadaani nama keessatti guddatee barbaada.
namni keessatti guddateeyyuu gadaa guutummaa guutuutti beekee fixuun baay'ee ulfaata. Haa ta'u malee nuyi muuxannoowwan muraasa muummee folklooriif ogbarruu Oromoo keessatti waan muraasa tuttuunirraa kaasee maatiriyaalii adda addaa walitti qabaa afaan Ingiliffaarraa isa kaan hiikaa haala danda'amuun barattoota keenya barsiisuu eegalle. Kan irratti dabaleeyyuu immoo barsiisaan dabalataa haa qacaramu malee barsiisonni warri lamaan yeroo jalqabaatiif muummeen gadaa kun giddu galeeffatee hundeeffame barnoota maastersiirra waan turreef bu'aa bahii kana hundumaa danda'a muummeen kun akka itti fufuu gochuu keessatti gahee keenya taphachaa turreerra. Egaa muummeen gadaa bu'aa bahiin kamiyyuu haa jiraatu barsiisaan dhimma gadaa irratti muuxannoo dheeraa qabu haa dhibuyyuu malee barattoota gahoomsuu keessatti akka abbaatti akka haadhaatti barataatti dhiyaatee waan barataan gochuu qabu waan danda'u hundumaatiin barsiisee sadarkaa yuunivarsiitiittis barattoonni keenya barattoota qabxiidhaan fooyya'oo ta'an hedduu baasnee eebbisiisnee gara hojiitti kan bobba'anidha jechuudha. Maruu maraa goona maruu gadaana addunyaa lafka maluu. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qophii keenyaa hanga yoonaatti nu waliin taasisaa jirtu jennee abdanna. Egaan qophiin keenyaarraa dhimma muummee gadaa irratti xiyyeeffate kana fakkaata ture. Kutaa itti aanu torban qabannee isinii dhiyaanna. Amma torbaniitti nagaan nuuf turaa jechaa muuziqaa tokko booda immoo asoosama dichaatu itti fufa. Ammallee qophii keenya afan waliin turtii gaarii. Dichaa asoosama raadiyoo barreessaan Guutaa Dirbabaa seenessaan Abdii Gannatii kutaa 8ffaa Baabbiin boontuu harka keessa galchuuf yaalii inni hin taasifne hin jiru. Takka madaa rakkinaa isheetti quba kaa'ee akka isheen imimmaan lakkoo buuftu taasisa. Jireenya ishee fi jireenya ijoollee abbaa qabeenyaa wal bira qabee haasa'ee jechuudha. Xiqqoo immoo taa'ee ni kolfisiisa. Abdii itti hora. Ni onnachiisa. Boontuun yommuu inni akka obboleessa ishee caalaa akka abbaa isheetti gorsu lapheen ishee namuma aannan dhuge ta'a. Gorsiisaa kan obbo dhugaasaa yeroo itti caalu ni jira. Haala kanaan baabbiin laphee boontuu seenuuf furtuu kan qabu isuma qofa fakkaata. Baabbiin ji'a 5 guutuu amanamummaan boontuutti dhiyaatee laphee isheenii seene. Isheenis ni amante. Isa inni duraan miira obbolummaa itti agarsiisaa ture, isheen immoo miira jaalalaa dhugaa keessa seente. Isa dura ofirraa qollifataa turte. Amma akka inni itti siqatu faara kennuufii eegalte. Obbo Dhugaasaan yaaddoon isa biraa hin hafne. Duraan boontuun ji'a keessaa guyyaa tokko gara maatii kan deemtu gara ji'a 2 achi butuu eegalteetti. Obbo Dhugaasaan takka mattuu deemuu takka immoo gatii tiraanspoortii ani ittiin deemu immoo intalli koo ittiin dhuftee deebitii kan jedhutu falmii yaada isaati. Baabbii fi boontuun jaalalaan wal macheessuu eegalan. Guyyaan isaa ayyaana cuuphaa ture. Baabbiin shirkootni yookiin caasaan hattoota isaatii diigamee
gargaaraa konkolaachisaa Mattuu fi Beddellee gidduu hojjetudha waan ta'eef galgala konkolaataa irra hojjetu konkolaachisaa harkaa bantuu konkolaataa fuudhee boontuu konkolaaticha keessa buusee hoteela Daammanaa geesse. Achi seensisee nyaata kalaankalaa, dhugaatii gudarii fi lallaafaa Kookaa-Kollaa ajaje. Nyaatanii dhuganii konkolaataa hoteela seenaa bira dhaabanii mana kiraa boontuu keessa wajjin bulanii. Bashaatuun barnoota ishee gammachuudhaan itti fufaa jirti. Abbaan ishees konkolaataa isaatiin gaafa torbanii fuudhee manatti geessa. Boontuun dhukkubni isheen hin beekne ishee qabe. Garuu eenyutu arga? Argus maal godhaaf? Ta'us haati warraa mana kiraa sanaa aadde Washiin manni boontuu guyyaa 2 cufaa ta'uu agarte. Yommuu mana boontuun keessa jirtu karaa balbalaa dhaggeeffattu boontuun ni aaddi. Sana booda aadde Washiin ni iyyite. Boontuunis naatee tirattee kaatee mana bante. Aadde Washiinis naasuudhaan ambulaansii waamsifattee buufata fayyaa magaalaa Mattuutti geessite. Isaanis battaluma tajaajila wallaansaa kennaniif. Ulfa ji'a 6 ta'uu ishee fi waan gochuu qabdu itti himan. Bashaatuun boontuun dhukkubsachuu ishee dhageessullee deemtee hin dubbisne. Baabbiin boontuun ulfa ji'a 6 ta'uu ishee dhaga'eera. Garuu ofii isaatii magaalaa Finfinnee jira. Boontuun amma qaamaan fayyitee gara mana kiraa isheetti deebiteetti. Garuu dhukkubni sammuutti cimeera. Yaadni ishee tokko of ajjeesuu, yaadni ishee kan biraan immoo baduu yoo ta'u, yaadni kan biraa waa'ee barnootaati. Irra caalaatti immoo seexa abbaan ishee keessa kaa'etu sammuu nyaata. Hiriyootni boontuu fi bashaatuu barnoota kutaa 11ffaa xumuranii gara kutaa 12ffaatti darbanii boqonnaaf gara maatii isaaniitti deebi'aniiru. Obbo Dhugaasaan erga boontuu wajjin wal arganii ji'a 8 lakkoofsisaniiru. Obbo Dhugaasaan boontuun boqonnaaf biyya galuun hafee isa bashaatuun torbaniin galtee boontuu of biraa dhabuu garaan ni gubata. Kanaafuu isa dura ishee bira deemuuf gatii geejjibaa sassatu amma deemuun dirqamatti ta'e. Ta'ullee magaalaa Mattuu keessa deemee namni boontuun as jirti jedhu hin jiru. Boontuun erga ulfa ta'uu ishee hubattee barnoota addaan kutteetti. Baabbiin erga isheen ulfa ta'uu ishee hubatee isheerraa fagaachuun isaa ishee yaachiseera. Kanaafuu falli ishee Baabbii barbaadu qofa waan ta'eef isa barbaacha magaalaa Beddelleetti qajeelte. Kutaa 9ffaan torban itti fufa. Rakkina rakkoon hin furuu baasi fala addanuu qoqqooduudhaaf shirri shiramaa hidhuutti beeknaan dinna eenyutti ramaa eegaaf taajjabbii mufii sababallaa hibadha sitti ba'ani karaa sin of kadhu yoo isa kale raambarree isuma kale santo dhufaa beekadhu yoo isa kale raambarree isuma kale santo dhufaa beekadhu. Ulfagaadhe risaan dachee naqatu abbaa tolfata bultii galgalaa karaan deemna birri namaan birmatu ifaan ilaalladhu qoreessi jalaa ilaamee ana magoo
galfadhu deemsa gaaraa yaa nama koo inamaan ilaali nyaara ilaamee yaa nama koo akka abbaan godhe garaanii yaa nama koo yaabul dhagaadhuma dhagaani ilaamee yaa nama koo walabdachuuf yoona yoona yaa nama koo bakka waraanametu dhiiga ilaamee yaa nama koo caba ogeessatu wal'aana yaa nama koo nama fayyaa qabutu fiiga. Jabaatanii ta'u jaba farda baatu leenjisa tolcha utubaan cimaadhuma wayyaa godaana kan ka'e qabu bulcha isa baankaneessatti ciche ilmirbuu karaatti nambisu haa hijjeeru ogeessa harka tolu yandoorroo busmanni nimmisu isa oliif kan nurraa faca'e mara kallattiitti naannessina mara kallattiitti naannessina isa duraafuu jabaatti dhabne tokko taane Fafacaane maawwal kaanesina tokko taane diina yaadesina lama taane maawwal yaadesina wal maryaane diina kaanesina tokko taane diina yaadesina irree tokko diina kaanesina diina yaadesina maawwal kaanesina diina yaadesina diina yaadesina diina yaadesina. Rakkina rakkoota teenaani mala rakkina rakkoon hin furu baasi fala addanu qoqqooduudhaaf nutti shiranii teena dalagachuun osoo jiranii sobaaf sossobbii dubbii bara kana gabaan isa odeessu akka guugunu dhoksu sinkubu harkaan qabi jedhu barbada biddaa isaan arguun na urursu sinkubu harkaan qabi jedhu barbada biddaa isaan arguun na urursu ol fagaate risaan dachee naqatu abbaa tolfata bultii galgalaa karaan deemne birri namaan birmatu ifaan ilaalladhu goreessi jalaa ilaamee yaa nama koo osoo michiiramu jedheeti mukti sune qofaa sibiilisa muraare ilaamee yaa nama koo nasittaana sinnattaana yaa nama koo kan nurraanuu na ujjiraare ilaamee yaa nama koo maraamartoo marri beekuu yaa nama koo akki ta'uuf yaannen taane ilaamee yaa nama koo arras faaloon harka keenya yaa nama koo osoo turree tokkorra yaade. Jabaatanii ta'u jaba farda baatu leenjisa tolcha utubaan cimaadhuma wayyaa godaana kan ka'e qabu bulcha lubbuu hedduu dhabnus baran haqnabbaa haqaa hin hanqatu manaafata dhugaansi harkatti harbilbiisa keessa nokatu isa oliif kan nurraa faca'e mara kallattiitti naannessina mara kallattiitti naannessina isa duraafuu jabaatti dhabne tokko taane fafacaane maawwal kaanesina tokko taane diina yaadesina lama taane maawwal yaadesina wal maryaane diina kaanesina tokko taane diina yaadesina irree tokko diina kaanesina diina yaadesina maawwal kaanesina diina yaadesina diina yaadesina diina yaadesina diina yaadesina diina yaadesina diina yaadesina diina yaadesina. Itti yaannee qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii,
Walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaannee